Egaa kana gochuudhaaf hoomii keenya gidduu bilbila keenya shirtuu sana jechuudha. Ishee kana long press goona. Long press erga goone booda haala kanaan baa haala kana erga ba'een booda gara Googleetti yookiin immoo AI overviewdhaan akka waan searchii hojjennu jechuudha. Egaa kunis maal nu fayyada? Fakkeenyaaf aappii tokko keessa jirtaa jennu yookiin immoo iskiriinuma kee keessa jirta yaa jennu iskiriinii kee kana akka guutuutiin maal godha ofii isaatiin automaatikaalii search godha jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa immoo feesbuukii fayyadamaa jirtaa jennu feesbuukii kana osoo fayyadamtanuu haala kanaan bakka more detailii isaa ilaaluu barbaadan maal gootanii gidduu bilbila keessanii haaluma jalqabaatiin hin qabdanii sanaan booda akka itti haala kanaan itti marsitan jechuudha. Haala kanaan gabaasitanii waa'ee footoo kanaa jechuudha. Amma haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. AI overviewdhaan nuuf fida jechuudha Googleeni. Egaa social media haa ta'u aappiiwwan garaagaraa osoo fayyadamtanuu iddoo tokkotti wanti ta'ee giri isinitti jedhee jennaan maaliifi ganaa aappii san keessaa baatanii screenshot fudhattaniitiin gara Google yookiin immoo gara AI deemtaniitiin detailii waan sanaa baruu osoo isin hin gaafanne osuma irraartanuu osoo aappii fayyadamaa jirtan sanirraa hin baane hoomii bilbila keessanii long press gootanii saniin booda ol deebitanii waan baruu barbaadan irratti circle gootaniitiin overviewdhaan detailii waan sanaa baruu dandeessan jechuudha. Egaa bilbila keessan haala addaatiin customize gootanii itti fayyadamtan chaanalitti argattanidha. Har'aaf kanumaa galatooma.